Jawar Mohammed, Jirre Ishan, Jirre Kapso, Jirre Oyemen Jirre Kilabsham, Jirre Kamaja, Jirre Oromia Nikko, Jirre Olan Chu Kamaja Nimman Oromoiti Ekame Nakami Nujra, Oromia Nikko, Kesak, Jebie Kapso Isa Abakalu. Jebie Karatina, Kakamalanda Tafajane, Tirhamne, Walitinugamu, Bakakanat is into Targamu of them. Ilman Oromo, Fajane can come to Digam, Hato Malay, Barota Diok and the case of Cooper, Wagata and Governor, Hagamata Davajan, Dupatuda one day, Akas Ambo. Gadikaba adda-addatin akkan wadda bitin of nugadam nature. Ilman Oromo bakka kana irra jiru kana keessa baanee jiru. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, jallatamaan qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jawar Mohammed abba akka kana jiru. Yeroo tokkoon kaatanii akka naasimattan kabajaan isin gaafatu. Ulfada Galatama. Ise Dakina the Katina Hausa, Nafamsa, Imam, yes, Jawar! Our voice is so loud, we can call it. Yes, now Hausa, Hagadan Netan in Bakal Akasin Abata through the Netu, Dakika Muras. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana Jawar Mohammed gara kallattiidhaan gara namoonni kuma lakkaa'aman bakka argamanitti Mirga keennaaf ni falmanna saba keenya yeroo kamiyyuu ni ijaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti muramuu qabu. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchiif. Akka Jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addan baanu gabrummaa ilmaan keenya dhaalchiif. Kabajaa guddaa isiniif qabna. Dhiifama waan isin dhaabeef. Yoo jiraate sagaleen isin dhagamaa yoo jiraate nu beeksisaa. Waan naa gootan dhiifama waliin ammallee irra deebee taa'anaa akka ta'e. Afaan qabuuf yaalan. Yaa sabaa yaa Oromoo afaan hin qabannu jennee bakka kana jirra. Afaan bannee dubbachuuf bakka kana dhaabbannee jirra. Waan waggaa jaan dabran keessa dabarre takka lama jennee utuu lakkoofne guyyaan guutuu nuun hin gahu. Waan hedduu keessa dabarre. Waan hedduu keessa dhufu. Carraa kanatti Jawar Mohammed kitaaba hin gaabu jedhee gaafa barreessu yaa sabaa akka nama tokkootu wanni natti dhagahame hin gaabuu kana keessa gaabbitu jira laata? Hin gaabuu kana keessa gaabbitu jira laata? Xiiqitu jira laata? Kana dubbisuu barbaada kitaaba kana keessatti. Xiiqii kana arguu barbaada. Isinillee xiiqii kana dubbisuu bitachuu kitaaba kana generationiif dabarsuu seenaaf kaayyachuu qabdan. As deebi'ee waan tokko waanuma yeroo gabaabduu dura godhame isinitti himuu barbaada. Gareen amma mootummaa nuufiin jedhee aangoo irra taa'ee jiru. Kitaaba namni tokkochi barreesse sodaachuun kabajaan kitaaba kanaa magaalaa Naayiroobii keessatti akka hin taane afoo dhaabbatti. Kun hojii diinaati. Nu kanaaf hoo dhaabbataa jirraan. Kana godhuu qofaa miti. Karaan taane kitaaba kana
isaan godhanii waan hin taane PDF irra maxxansu. Mootummaa ofiin jedhu irraa hin eeggamu. Hojii kashlabbeeti jechuun ni dandeenya afaan baafnee. Kanaafuu dhaabban. Kun kan ammoo akkitti afoodha. All right. Simannaa kennaaf ammallee humna mudaratti ol kaatanii kabajanii akka ol kaatanii isin gaafan. Jawaar Mohammed Oromiyaa Dikkoo yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatooma galma kana akkana guutanii Jawaar Mohammed bareechisuu bakka kanatti waan argataniif ammallee galatooma. Jawaar is here. Yaa saba, yaa Oromoo, goota keessan, ilma keessan, Jawaar Mohammed, ilma keessan Jawaar Mohammed simadha. Yaa Oromoo, Jawaar Mohammed isin jidduu bahe, Jawaar Mohammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ilaalcha haawwatiin, ilaalcha galatooma ulfaadhaa. Kabajaa keessaniif dhaabbatee jira tokko harka isaa ol qabaa jira. Harka isaa ol qabee nagaa isiniin jechaa jira. Nageenyi kun isin hunda qabu. Galatooma ulfaadhaa. Galatooma bakka keessaniin naa deebi'a. Akkuma duratti bareennee teennee jiru sanitti bareennee haa teennu. Ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Ijoolleen nageenya galma kanaa eeggaa jirtan yeroo kamiin caalaayyuu nageenya galma kanaa akka tiksitan ammallee irra deebi'ee si yaadachiisa. Namoonni kaameraa qabatanii fagoo kana jirtan akka dandeessaniin kaameraa keessan qabadhaa gara duubaatti naa deebi'a. Ammallee irra deebi'ee si gaafadha. Naamusaan bakkuma kana taa'aa turre taadachaanu. Ulfaadhaa galatooma wayyooma. Sarara sadaffaa irratti dubartoota ta'e qaama keenya lammaffaa ka yeroo kamiyyuu saba isaaniitti xiqqii seenan dhugumaanuu haala kanaan bareeddanii Jawaar Mohammed ilma keessan kan isin jidduu bahe obboleessa keenya nu simachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni sarara sadaffaa irra kursii isaanii irra teessanillee akkuma asii isaan kabajetti isinillee kursii sadaffaa irraa kabajaan akka lammaffaaf sadaffaa irraa kabajaan akka gannaa dhiiftaniif kabajaan isin gaafata. Hawwata teennatti siinqee qabatteertu namoonni kursii sadaffaa qabatanii jirtan sadaffaaf lammaffaa qabatanii jirtan please haga dandeettaniin irraa nu kaa'aa isiniin jenna. Kabajaan isin gaafan namoonni fagoo kana tokkoffaa irratti illee qabatanii jirtan yoo dandeettan namee jira haga dandeettaniin walaa kabajinu dubartoota teenya manguddoota teenya kabajinu banamee jira manguddoota ni jiru ta'a garuu kabajama walii haa qabaannu jechuu fi akka itti bareeddan godhuu as dhaabattanii argitanii akka diinnitti isin sodaatu as dhaabattanii odoo argitanii akka iji keessan nama sodaachisu odoo as dhaabattanii akka kiyya argitanii akkam gammaddu. Ummata keenya akkuma duratti isiniin jedhe karaan irraa dhufne fagoo bakki itti ga'uuf deemnullee fagoo. Kanaaf ammoo yeroo kamiin caalaayyuu wanni nu barbaachisu guddaan tokkummaa keenya nageenya keenya naamusa waan sadiin kana qabannee galma kanaarra naamusa bareedaa akka Oromiyaa xiqqoo taanuu ta'in akka Jawaar Mohammed nu keessaa bahe argisiisuu danda'uu qabna. Gaafa mana ofiitti galanii kolfan gaafa mana ofiitti galan qoma dhahatanii deemu. Jawaar akka qoma dhahatee deemaa jira. Jawaar akka kolfaa jira. Jawaar akka gammadaa jira. Maaf komannaan nama hagana nama jaalatu nama hagana
yoo qabaatan qomadhaa cuumiti waan biraayyuu yoo godhan namarra laatu. Anuuni gammada isan ammoo kitaaba nuu barreessitee nuu fidde jettanii isa simachuuf bakka kana argamu inni ammoo nadaran akka gammadu abdii qaba. Ijoolleen keenya kana ga'ee eeggan namoonni daangaa qabatanii illee dhaabbataa jirtan haga dandeettanii barcumaa barbaadan dhaatii ta'a.